يروح هدو ورمون اللي بيكيس تجيبه ما كونسنسسي تنرجعه والرفقات تغيير تغيير يوغاني كونتا أكسوني برباد يوتك dirren balla lattis kuno fardis kunoti irrati hirmada yoo hin dandeessan ta'e immoo fagaatanii oromiyaa irraa oromoo irraa biyya keessan irraa lafa handhuurri keessan irratti awwaalame dachee keessatti dhoqqee bukeessitanii dhoqqee daastanii corroo facaastanii das guddatanii yaaddan sanarraa fagaatanii bakka jirtanitti wanti isin gochuu dandeessanii Asto har'a generationiin keessa generationiin kun mul'ata qabaatee Oromoo biyya keessatti aleessa absaahaa nyaachisuu obaasuu gola ofitti fudhatee wareegamuu irratti wareegamuu miti faana ta'ee gurra qabatee itti iyyee wareegsisaa ture uummanni kun dhaloonni har'aa sana jijjiireera. Haala nama dha'uu namatti dhiiduu qabsaa'aa saaxiluu miti uummanni as keessa jiru. Asto akka malee qabsaa'uutti jira. Duuti isaa isiniif dinqiini. Wareegamni isaa manni gubachuun isaa onuun lamasaa qullaa hafuun lamasaa akka bu'uun isaatti dinqiin sun jijjiiramatu sana fide jijjiiramichi akkuma saboonni biraa kana dura kana ta'aniitu darbani. Fakkeenya baay'ee gabbate baay'ee tureetu har'a kan namoonni biraa waggaa 100 200 dhaqanii darbani. Yeroo har'a argitan kuni Europe kaleessa ishee akka har'aa kana miti. Astiriin sun hin beeknaa jedhu. Wal fixee wal cabseetu wal galchee bakka ammaa kana ga'e. Nuti immoo bakka warri akkasii kun waggaa 150 dura godhee darbe har'areetti daawwachuutti jirra. Kanaaf iyyuu qabsoottidha jiru Oromoo salphinatti hin jiru. Salphinni inni hamaani allees inni hamaan jeequmsi inni hamaan ignoraansiidha. Waa gochuu dadhabuudha. Taa'anii akka hoolaa rafoo osoo gorra'amanii akka horma warajoo osoo gorra'amanii aldattu. Oromoon isa keessaa baheera rakkoo qabaadha. Duuti egeraan du'aa mana nama tokko rurrukutteetti. Maatiin Oromoo biyya keessa jiru ilmaan isaa qabsoo keessatti dhiigni ishii gara rarraga bilisummaatti nama geessuu fi xoofoo coomaa jiru keessatti coomdee jiru. Kun immoo dhiigii dhaleera. Kun immoo haaloo dhaleera. Kun immoo gara fuulduraatti Oromoo gadhoomuu hin dandeenye dhaloota akkasii gadiitti gabrummaa baachuu hin dandeenye uumeera. Dhaloota akkasiitu uumamee jira. Gabrummaa keessaa bahuun qalbii fedha. Falmii jira taanaan immoo wareegama barbaada. Wanti tola dhufu tokko iyyuu hin jiru. Osoo wareegamii tola wanti itti bahanii jiru. Kanaaf dhaloonni har'aa kun waan itti dalagaa jiru kana keessatti isin hirmaannaa as dhuftanii qaamaan keessatti argamtanii yoo gochuu hin dandeessan ta'e adaraa akka qabaatti. Dhiibbaan isin gochuu dandeessan guddaan hin jiru. Miidhaan isin gaggeessitan garuu baay'ateera. Gochuu yoo dandeessan godha. Waa gochuu dandeessan yoo ta'e immoo dhiisaa callisaa ta'a. Inni iyyuu deeggarsa qabsooti. Gufuu keessan karaarraa kaasuutti qabsoo keessatti yeroo ofii gufuu caalaa wanti namatti gufuu gufuu kaa'uu yoo baastanii yeroo namarraa hin gufne qabsoo gargaartani. Yoo toles yoo bades gaarii gootanis hamaa gootanis seenaa uffalamee hin dhalanne garuu immoo barabaraani godaanni ta'ee hafu dalagdanii dabarsuudhaa kan hafe bilisummaa Oromoo hin hanqatu. Dinanqatu kana alatu sinii mirkaneessa. Kaleessa yeroo nama 2 3 4 5 qawwee akkasii ba'atti maalidhaan iddoo har'a geenye kana geenya namni ishee yaade jiru. Kaleessa yeroo nuti boru soogidda lamaati taana warqee mormarraa faaree biyyoo keessaa kaatee abiddaan qorattee morma namaarratti qalattistu bareedduu sana ta'uu deemna. Warri har'a dhagaanutti guutan nu qusadhaa borummoo dhiigaaf yookaan immoo deebisanii dhagaa kana nurraa guuruu yeroo guutu ittachaahiina Oromiyaan hin bilisoomne yooni guyyaan bilisummaa Oromoo akeekii kaayyoon abaa'oo inni seeraaf
qabde Oromiyaan bilisa saataaf yookaan Itoophiyaa waliin walii galtee haa jiraattu konstituushinii ittiin bultu hin barreeffamne hin jiru. Kanaaf biyyi tokko bilisoomeera kan nama jechisiisu ulaagaan ture guutamee jedhama yeroo turetti gufuu qabsooti taatanii karra bilisummaati taatanii uummata Oromoo dugda ciniintanii jedhamaadha. Hin bulle garuu dhalli namaa nama abbaa gadaa jettanii nu teessisu warra jettaniini ajjeefameetu ajjechaan keessiyyuu ajjechaa gara malee taatee dhiiga dhiiga sareetti dhangala'ee keessaatiin marame sharaan maramee gatamuutti ka'e Oromoon. Ajjechaan bara Haayile Sillaasee bara Dargii bara TPLF yoo walitti ida'ame hanga ajjechaa har'a Oromoon ganda tokko keessatti guyyaa tokkotti ajjeefamee hin ta'u. Bara Haayile Sillaasee nama ajjeefame seenaa irratti ilaallee barree jaarolee gaafannee lakkaa'uu ni dandeenya. Bara Dargii nama ajjeefame eenyu akka ta'e ni beekna. Bara TPLF eenyu akka ajjeefame beekna. Bara kana garuu akka Oromoon osoo hin taane ganda tokko keessatti guyyaa tokkotti namni ajjeefame eenyu akka ta'e beekuun sadarkaa irratti sirna gaheera qabsoo akkasii jirudha. Hunduma isaa iyyuu ni jijjiiru. Mootummaa kana ka expose godhe waraana bilisummaa Oromooti lola Tigraay sanaafis beekadha. Mootummaa junior partnerii addunyaa kanaa ta'ee gaafa Afrikaa kana irratti mootummaa baay'ee barbaadamaa fedhii intarastii biyya waseefi biyyoota kaaniif guutuutii fi mootummaa bara dheeraa ijaarratan dheedhiin adda addaa itti dhangala'ee liqaan adda addaa kennamee fi waraana jabaa ijaaramee addunyaa irratti sadaffaa tureeti. Nagaa eegsisuu filatamuu waraana akkasii Afrikaa keessatti tokkoffaa ture. Isa akkasiiti kan nuti lol kun export that kind of military warra akkasii kana nuti export godhe. Waraana bilisummaa Oromootu raafama dhalate diigumsaa fi shororkaa sanaa fi har'a bakka hundumaatti abbaan fedhe argee kuma akka itti ta'uu kataasise nuyi beekadha. Guduunfuu ni dandeenya har'a. Sadarkaa ittiin deemne qaba. Laga qaba. Waggaatti maal hojjenna lamatti maal hojjenna shanitti eessa geenya bara kan mootumurra we have plan. We have the vision. Kanaaf isini qabsoo gaggeessantu kana keessatti qabsoon paartaayimariin waliin hojjetama. Gargaaruu ni dandeessu. Absaa'uu ni dandeessu. Gargaarsi keessattuun garuu paartaayimar. Qabsoon immoo yeroo hundumaa fuultaayimii barbaadi. Dhiiga tokko barbaadi. Yeroo hundumaa beela'uu barbaadi. Dheebochuu barbaadi. Yeroo akkas taate haaluma kamii keessatti yoo komproomaayisiin gootanii qabsoo Oromoo. Reettu godaanni isaati qabdu, madaa isaati qabdu, anaannannaa isaati qabdu. Oromummaa sitti dhagahamu sanatti jira. Kanaaf mee ilaalaa Oromoo. Har'a warri Habashaa akka warra Tigree dhiisaa silaatu jaarolee tokko qabatee dhaloota har'aa hoogganeetu ijoollee keenya waliin beeknee hiriyyaa taanee qabsoo gaggeessinaa jedhan. Warri Amaaraa immoo har'a warri akka Iskindir yeroo mana hidhaa irraa bahanii gara Yuuroop gara Ameerikaa miti kan isaan akka quba qabaadha. Waan beekaniif waan harkaa qabaniif dhaloota isaaniif ajjeesaniitu eegumanii kaleessaa sana. Isa amantii tokko biyya tokko afaan tokko sirna tokko jedhanii nama fudhachiisuuf hojjetan sana afaanii osoo hin taane gochaa fudhachiisuuf hidhatanii dhaloota isaanii keessa kaa'uuf har'a bosona keessa kan isaan jiran. Kan Oromoo maaloo daree inni firiijii keessa waan ofiitu waan qorrituu jijjiiraa fudhachaa nyaattee woboon qajeelcha woboon akkas ta'e woboon as gurre woboon achi gurre jettee jirma guduraa irra teessu. Woboon dhiiga dhangala'aa jira, lafee dadhabaa jira, lubbuu dhabaa jira. Daa'ima furtuu waggaa 15 hanga 20 hanga 30 kanatu biyya jijjiiruuf deemutti jira. Mul'ata dhaqabda, mul'ata sana dura hin dhaabbatiidha. Noogoo kanaa lubbuusaa maaruuti. Boru si'ii ka itti waaruu kan inni jedhe nuu miti, nu wareegamaa fi nu madoodha qabna. Dhiiga dhangala'aa lafee dadhabda kan itti waaruu si'ii ka boru itti waaruuf deemtani biyyee keessanii irraa baqattan irraa fagaatan sana yaaddan sana istireesii adda addaa sinitti fiddu sana boru argitanii itti waaruuf dhiiga nuti dhangala'aa hidhatamu argata inni kun. Dhiiga keenya dhangala'uu akka inni iddoo tokko ifitu akka ta'uu fi ganda amantiin kutaan lataan nun hojjina. Waraana bilisummaa Oromoo dhiiga maalii tokko gidduun galiina haqoo jirtu Oromoo irraa
akkamiti akka oolu akkamitti akka bollu nutu beeka hin beektan isin odeessaan ololaan oduutti argattu gochaan dhiigaan lafeetti dubbuutii keessatti waraanichi immoo maatii qabu haga fedheebiyyuu yoo ta'e karaa jabbiitti haqu isuma walitti nama naqu malee nuti wal dhabuurra isa walitti nu naqu dhabuutu nu wayyaadu oromummaatii yoo fagaattanii oromoo taatanii yoo biyyaa baatanii nurraa fagaachaa deemtanii walitti nu naqxanii sunii wal dhabuu keenyarra sinii dhabuutu nuu fidata kanaaf iyyuu oromoo nuti jenereeshinii isa shanaffaa kan jenereeshinii shanaffaan kun mul'ata qaba mul'ata keenya keessatti hirmaadha mul'ata keenya deeggara akka inni galma ga'u waan gochuu qabdan godhaa gochuun dandeessa yoo ta'e immoo summii nu keessatti hin facaasiina nurraa dhaabbadhaatuma nu laala gaafa inni galmannee ka itti waaru biyyi bal'oon sun oromiyaan kan keessatti ani kanuman siniin jechuu barbaada yeroo hundumaa ummata disorganized ta'e dhiishinii qabne mul'atan qabne akka ummataatti waliin beekne waa uume hin hojjete waan uumame irratti immoo yeroo hundumaa wacaa oolu ta'ina namni sin arrabsuuf dirrisaa sinii jennaan sinis dirrisaa jedhame of yaama namni na ama arrabsu irratti abbaa of arrab godhan dirrisaa mataa ta'anii nafina with a visionii keenya immoo we are working on it inni sun immoo inuma oola inuma bula malee akkuma inuma tura jedhee inuma urrammooti sana mootti dhiyaanneerra hanga lollee lollu'amu waan waggaa 50 adeeme waggaa 45 keessatti qabsoo abbootiin keenya gaggeessa waggaa 5 keessatti dachaa 100 meeqaan hojjetu sana immoo gochuufi nama gochuu kaleessa akka duwwaa lolaa ture har'a qawwee hidhatu Yoositti waggaa 5 dabalanne dhuguma alaabaan keenya handhuura oromiyaa finfinnee irratti akka isheen balaliifu midnight ana biraatii har'a amma sa'aatii kanatti halkan qixxeen kun anaaf raga in 5 years alaabaan isheen amma sigirichite sun handhuura oromiyaa finfinnee fi guutuu oromiyaa keessatti ni balaliifi jechuudha. Eenyuyyuu jaalate amma maal hojjetaa jirra hammam keenye diini kaleessa lollee hammam gahaa ture inni har'a lolaa jiru immoo hammam gahaa guyyinaa ol ni beeknaa harka isaa micciirree duubatti qabanneera waan harka isaa keessa jirtu bilisummaa keenya olof-obree keessaa fudhachuu qofaatu nu hafe. Olof-obree keessaa baafachuuf immoo adeemsa deemaa jiru. Adeemsa deemaa jiru kana keessatti immoo nu dura dhaabbatiidha. Oromoon biyya keessaa dhumaadha jiru. Isuma dhumataa jiru. Isaan boqotti waartuu hunda dhumataa jiru. Daldala akka kutaa amantii fi isaan qoodii. Oromummaa fittiisi kakadhuu dhiqadhuu keessaa fa'i. Angaraachii ooltu keessoo ni jedhu. Bu'a yoo ta'e immoo as turteef hin tuutu. Guyyaa keetti taanaan immoo ayistireemiitu muuxattuu deessite eessi ajjeetan. Kanuma isinii jechuu barbaade. Yeroo gaarii qabaadha. Anneen kan isaa hin dhufu. Waan ta'aa jiru waan nu jeeqaa jiru akkas na dubbachiisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti abbootiin keenya warra ilmaan itti guddisna jedhu nuti isaa isinis ilmaan sun guddatee fi nuti ilmaan keessaa kanaaf iyyuu nutu dhiise nutu keessaa bahee isaa wajjin hojjetanii waan nuti hojjetan waan ta'eef naqaan isaa jedhiif na guddistee fedhiisi taa'ee gadi keessaa baha. Hin dandeessa yoo ta'e hin danda'u itti dhiisi. Erga ani du'ee margiin harreen jedhamu godhiidha. Wanti nu jeeqaa jiru baay'ee. Aaree ka'ee deebisee buqqisuuf rakkata Oromoon. Ijaaree ka'ee diiguuf rakkata Oromoon. Walitti fidee ka'ee gaggeeffaasuuf rakkata Oromoon. Tokko ta'aa jedhee iyyaa ooletu halkan immoo waan tokko ta'e baqaqsuuf rakkata Oromoon. Saba akkasiitti nuti. Akkaataa kanaan immoo gabrummaan bara hamma kanaan irra turte akka tokkummoo hin ta'in. Yoo san ta'uu baate immoo gabrummaa dadhabanne jennee uummata keenya nu dadhabe uummata keenyatti dabarfatee laattatee uummata keenya mala haa barbaadu. Kan kanaachi qabsoo bakka buunee maqaa qabsootiin deebisnee immoo uummanni Oromoo sababa qabsaa'aa kan biraan barbaadu. Oromoon gaafa dadhabe gabrummaa nagaa qabdu mootummaaf gibira gabbaree siyaasa mootummaatti otoo hin bu'iin dhiiga jennaan dhiitamee fe'a kan jennaan fe'amee taa'e jennaan taa'ee ka'e jennaan.
jennaan haa hojjetan. Yoo kana immoo gochuu ni dandeenya jennee itti seenne immoo aarsaa haa jirra bilisa ni baana. Ankalaachi Oromoon gabrummaa nagaa qabdu akka jiraatu gochuun furdaa wayya sababa qabsoo sababa gabrummaa jennee uummati akka dararamu gochuutu nurra jiraatu. Manipulating godina uummata Oromoo. Obboodha. Bakka uumame jiraatan ni darban kun keessan bor. Leegaasiin isin lafa keessatti darbitan tokko immoo hin jiraatu. Gaba haqaaqama cubbuu horii qofaa ta'aa jiru. Horii dhiigaa, horii cubbuu, horii dafqaa, horii lafee hin nyaatina. Siluudha. Kanuma isinii jechuu barbaade. Walitti qabamtanii sirbuu walitti qabamtanii har'uma miira keessa galuu isa kanamitti mul'ata qabaachuu nu gaafatu. Yeroo waan tokko jiraatu qofaa dhufanii shubbisuu gadi waggaa shanarraa immoo maal hojjechuu yookaan immoo waggaa har'aa immoo maaliif walitti deebituu seetu immoo waasaa adda. Namni gara deemutti hin beekne duudaa jaamaan nama iyyuu. Namni immoo bineensa samuurraa kan inni adda ta'u yaadini dubbatee walii galee karoorsee hojjetee wayitti ba'uu isaatii. Amma nan isiniin jechuu barbaada na of galcha fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadha.